Angelo. Furmaata hin qabne. Miskiinticha mana hidhaatti dararani. Nama shimala qabatee hin deemne. Nama shukkuxii tokko hin qabne. Nama harka qullaa. Furmaata isaa barbaadi ka maal hin beekan. Humnaan qabuun imimmaan kiyya beektaa? Humni koo isa dhumaa imimmaan koo qofa. Yaa. Lambi dhugaasaa baasa. Dhugaasaa. Addunyaa kana irratti bari yeroon keenya yeroo dheeraa hin jiraachisu. Namni waan sodaatu dhabeera. Rabbiin sodaatu, hangafan sodaatu, omaan sodaatu, eenyufuun sodaatu. Namni wal kabajuu dhiiseera, wal hirifachuu dhiiseera, afaaniin sobaa, keessi isaa waan biraati. Namni kaleessa wajjin jiru har'a hin jiru. Namni kaleessa waliin nyaanne har'a hin jiru. Jaarsi dhaga'amu hin jiru. Akkasumatti miskiintonni warri haqaaf dhaabbatan homaa hin qabne yeroo itti ijoollee argatan facaasanii deemu. Eenyutu gaafatama? Tokko tokkotti qabataa. Eenyutu amanama? So anama baay'ee kan garaa na nyaate na barreessee ture hin argine. Garuu baay'ee akka rakkatee ture natti himanii. Ani isa dhaqqabuu hin dandeenye waan barbaadee waan na gaafachuuf turellee san hubanne ammoo hin deeme bakka. Akkasidha. Yeroo mana hidhaa ture baay'ee deddeebi'ee nu gaafachaa ture. So nama nu beeknu qofa du'aa jira bar maal jechuudha? Maaliif hin boonye inde maaf natti hin dhagaamne nama miti? Dhaqee deemee awwaaluu hin danda'u. Kanaaf Rabbi ijoollee isaa bakkaan haa ga'uu fi dhugaa isaa immoo warri argine jedhee evidensii wajjin Rabbi ifa haa godhuu fi sooma gochuuf hin dandeenye. Kanaaf battee urgeessaa Rabbi jannataan isaa qananiisu. Inni hojjetachuuf ijoollee 4 qaba. Hojjetatee jiraata. Baay'eetu jira waan karaa na nyaate baay'eetu jira. Akkasii Rabbi dhugaa isaa hin gatini. Haa caaluun feerroo bitee qeerroo jechuu dhiisee lafa fudhatee kondominiyeemii fudhatee jechaa turan. Asiin immoo batteeni qabsoo dhiisee biltsiginnaa ta'ee
achiin immoo batteen abaa'oodha. Gubata uummata kanaa beektu garuu isinii galaa garuu si waadanii si cicceessanii jecha dhumarratti biyyeef nama darbatu. Of dhaabbadhaa of ilaala of haa ilaallu waan keessa jirru. nama nadheessinaa nama nammeessinaa namni akka barbaadetti haa jiraatu abbaa fi paartii fi haa deeggaru akka feetti haa jiraatu garuu du'a nama hawwinaasin bakka feessa haa jiraatu wal balleessuuf walii yaadina hagasuma addunyaan hagasuma walii dhiisnee deemna. Kanaaf du'a isaa miti akkaataa inni itti jiraate akkaataa inni itti darbe waan inni keessa darbe akkamitti akka biyya keessa jiraatan waan hin beekuuf na dhukkubas ni galee waan anaan jedhamus waan hin beekuuf. Namni birrii tokko si hin kennine baluu rakkate meekoo ta'aa godhaaf yoo jedhanii hin kennaniin otoo du'an hin kennaniin jedhaniituma darbu bakka boohamee piroofaayilii godhatamee dagatame booda ijoollee isaa yaafatu jabaadhu jedhee sabboonaa koo maalii koo qabsaa koo maalii koo goota koo siin jedhaa ol si kaasaa gaafa itti gubbaa si darbatu immoo waan ati kaleessa gooteef hin beeku. Waa'een battee torbee tokko kana booda hin hafa ajandaa biraatu dhufa. Duuti isaas hin dagatamu aarsaan kafales hin dagatamu. Waan keessa darbes hin dagatamu. So dhaabannee otoo laallee jechuu barbaadeen dhaabannee of laallu kaan ol baasnee fuulduratti baasnee achi booda haala gaaf saaxillee eenyu hagaa ajjeesutti wallaaluu rageenya jechaadha. So siyaasni Oromoo haalli Oromoo hawaasni Oromoo haalli keessa jiru sirrii miti. Yoo abbaan gadaa jiraate yoo maanguddoon jiraate yoo abbaan amantii hunduu jiraate hawaasa kanaaf waa dabarsaa dhaamsa dabarsaa. Ati bilxiginnaa mitiiree naan jedha maal abbaa keessi galchiree waan fe'oon ta'e maaltu abbaa keessi galchee miseensa paartii keen ture moo naa kafalte moo waan naa kennitetu jira moo namansi jalaa ajjeesetu jira moo maaltu si galchiree an akka kee kanatu ajjeese laal. Maal si galche naa qiccee beektaa naa waaxxaatee beektaa waan irraa bittee beektaa. Masara sirraa shaqqalattee beekti. Akkanatti namaan akkas hin jedhina. Biltsiginnaa ta'ee abaa'oo ta'ee kaafaa'oo ta'ee haa jiraatu yaada isaa kabajiif waan irratti walii galtoo wajjiniin haasa'i yoo waliin galla dhiisi deemi. Maal maqaa wal xureessuun maal walitti hinaafuun namni uffatee waan deemeef waan kolfeef waan itti tole isinitti fakkaate waan jiraachaa jiru isinitti fakkaata. Karaa barbaaddeen karaa ani sirrii miti ani gabrummaa keessa jira sabni koo rakkoo keessa jira karaa jetteen qabsoon karaa 99 qaba. Maal na gaafatta maal waan taate ati poolisiidhaan na gaafattuuf sin gaafadhe naa jira maaliif na gaafatta ati. Xiqqaa annaa gorsaa haa xiqqaa jettanis guddaa jettanis gorsaa warra akkasii. Ati biltsiginnaadha maaltu si ga'ee biltsiginnaadha maal na goota maal laa goota maal na goota. Kanaaf waan nama haasa'e dhageesse silaa sii gala ture siin galu waan ta'eef akkattiin si ibsuu qaba. Haala keessa jirru waluu badhaa xiinxalaa baay'ee ani feesbuukii koos nan cufa yeroo muraasa booda shunkurtii fi timaatimii nagaduu na wayya karaa irratti bakka Oromoon hin jirre dhaqe. Kan hojjeteef galatan galchitan taanaan dhugaasaan galchitan taanaan jireenyattis du'attis hin boqotu taanaan du'aan namaas seeran hin boqotu taanaan warra nama akkasitti
maqaa moggaasan hanga beektan irraan dubbattan taanaan waliif ambaasaaddara taanaan rakkisaadha. Chaarjiin kun eelaa cufaa jira nagaatti bulaa ulfaadha. Jecha nyaanni ittiin tolu. Ay cubbuu.